Paartii kanaan ammoo kan nuti ilaallu equation of plane isa jedhu ilaalla jechaadha. Yeroo darbe equation of line haala kamiin gaafii akka gaafatamuu dandeettan akkasuma ammoo equationiiwwan haala kamiin fayyadamuu akka qabdan bal'inaan isin hojjedhee ture. Amma ammoo equation of plane isa jedhu ilaalla jechaadha. Plane inni jennu fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanna inni kun planeidha jechaadha. Plane kanaaf equationii haala kamiin barbaannaadha. Inni kun isa kanaaf equationii haala kamiin barbaanne isa jedhu ilaalla jechaadha. A plane in space is determined by a point p naught yeroo jennu x naught y naught z naught jechaadha. In the plane and the vector n that is orthogonal to the plane. This orthogonal vector n is called normal vector. Fakkeenyaaf planiin kun ni jira. Planiin kanarraa immoo normal vector jira jechaadha. Normal vector isa jennuutu jira jechaadha. Inni kun 90 degree uumaa jechaadha. Isa kana wajjin inni kun amma fakkeenyaaf 90 degree uuma jennee jirra. Inni kun 90 degree uumaa jechaadha. Asirra ammoo p naught ni qabna. P naught wayii yookaan nuuf kennamu taate jechaadha asirra. Suppose that p x, y, z be any arbitrary point in the plane and let r and r naught be the position vector of p and p naught. Then we have inni kun position vector inni jennuun kun maal seetan origin wajjin yeroo wal bira qabne ilaaluudha jechaadha. Akkuma asiin dura isinitti himaa ture. Fakkeenyaaf haala kanaan xy yoo kan kaafnu taate jechaadha. Xy plane asitti amma p naughtiin jiraachuu danda'a jechaadha. Asitti p naught isa kanaan ammoo pointii kanaan ammoo p yoo kan jennu taate asirraa measure goonaa jechaadha. Asirraa measure goona. Haala kanaan asirraa measure goonaa jechaadha. Asirraa measure yeroo goonu kana inni kun amma akkuma argitan origin irraa yeroo ta'u maal jedhama? Position vector jennee waamna jechaadha. Position vector jennee waamna jechaadha. Kana jechaan ammoo isa p naught jedhamu kanaaf sarara kana jechaadha. Asirraa ka'ee kan as ga'u kana r naught jennee bakka buufachuu dandeenya jechaadha. Isa p wajjin jiru kana yookiin ammoo isa p wajjin jiru kana ammoo r jennee bakka buufannaa jechaadha. R jennee bakka buufannaa. Kanaaf asirraa maal qabna? N ni qabna jechaadha. N asirraa ni qabna. Asirraa ammoo pointiiwwan lamaan kanneen ni qabna jechaadha. San booda then we have n dot r minus r not equal to 0. Amma sitti maa seetan r minus r not inni jennuun isa kami? Isii asirraa kaatee agasii dhuftu tana jechaadha. Jidduu isaanii lamaan kan jirtu tana. Fakkeenyaaf isa kana pointii kana jechaadha. Xiqqoo garana ta'u dheeressine p jennuun isa kana. Hanga asii jechaadha. Asirraa ka'ee hanga asii kan dhufu kun r jennee bakka buusuu dandeenya jechaadha. Isii asirraa agasii deemtan ammoo maal jennaan? R naught. Sanboot distaansii isaan lamaan jidduu jiru kana maal jennaan? R minus r naught jennee bakka buufannaa jechaadha. Equal to waa wayii nuuf kennaa jechaadha. Inni kun kanaaf isii tana jechaadha. Akkuma argitan isiin asirra jirtuun asirraa ka'ee p naughtii kanarraa hanga p inni jiru kun inni akkuma argitan isa kanarratti argamaa jechaadha. Pileenii kanarratti argamaa jechaadha. Pileenii kanarratti argama. Pileenii kanarratti inni argamu hundi isaatu inni kana wajjin inni asirraa kaatee jechaadha. Bakka kanarraa kaatee hanga asii ol baattu kana wajjin perpendicularidha yeroo kamiyyuu 90 degree uumaa jechaadha. 90 degree uuma. Kanaaf isa kan ammoo maal jechuu ni dandeenya? Inni kun dheeraa kana fakkeenyaaf karaa biraatiin akkuma argitan amma inni kun asitti maaltu jira? Asirraa kaatee hanga asii tan jirtuun maayinni tiraangiliidha jechaadha. Tiraangiliidha. Isaan lamaan kanneen walitti idaanee isa kam arganna? Isa kan arganna jechaadha. Kana jechaan r minus r naught equal to p jennee haala kanaan p naught p jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaaf inni kun amma akkuma argitan p minus p naught isiin jennuun tun asirraa hanga isii jirtan. Isii asirraa hanga isii jirtan jechaadha. Kanaaf wanti asirra jiru hundi isaatu inni kan wajjin 90 degree waan uumuuf n dot p naught p inni jennuun amma maal nuuf kenna? Equal to 0 ta'a jechaadha. Maaliif 0 ta'a? 90 degree jidduu isaanii kan jiru kanneen lamaan jidduu kan jiru inni kanaa fi isii as jirtu kana jidduu 90 degree tu jira jechaadha. 90 degree jechaan ammoo cos inni kun amma fakkeenyaaf dot product akkuma argitan a dot b yoo jenne maal jennee jirra? Magnitude of a magnitude of b
cos theta jennee jirra jechaadha. Cos of 19 garuu 0 dha. Cos of 19 0 wajjin wal qixaa jechaadha. Isa kana qabatu qabdan. Cos of 19 0 waan ta'eef amma isa kana inni jettuun akka A tti fudhatu dandeenya. Isa kana ammoo akka B tti fudhatu dandeenya jechaadha. Kanaaf magnitude of n magnitude of p not p cos 90 degree jennee haala kanaan equal to 0 ta'a jechaadha. Inni kun maaliif 0 ta'a? 90 degree waan ta'eef jechaadha. Kanaaf isa kana asirraa ni beekna jechaadha. P inni jennuun kun ammoo kanachaan P minus P not inni jennuun ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya? P minus P not isa jedhu maal isin jedhee jirareef R minus R not wajjin wal qixa jennee fudhannee jirra jechaadha. Kanaaf magnitude of n magnitude of R minus R not equal to 0 jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni kun ammoo gara jalqabaatti yoo deebifne jechaadha. Maal jennee jira? N dot P not P dha jenne. P not P isa jedhu ammoo maal jennee jira? N dot R minus R not dha wal qixa waan ta'eef R minus R not dha wal qixa waan ta'eef inni kun equal to 0 ta'a jennee jira jechaadha. Kanaafuu equal to 0 jennaan jechaadha. San booda inni kun maal ta'a? Lama wajjin ni baay'ata jechaadha. Kana jechaan N dot R minus N dot R not equal to 0. Isa kana yoo garan dabarsine fakkeenyaaf inni asitti negative ture positive ta'a jechaadha. Kanaafuu N dot R equal to N dot R not ta'a jechaadha. Kanaafuu isa lamaan kunniin wal qixa ta'anii jechaadha. Isa lamaan kunniin wal qixa jennee haala kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Akkuma asitti argitan inni kun equal to 0 jennee jira. Lamaan kunniin isaan lamaan kunniin haala kanaan wal qixa goonaa jechaadha. Which is called vector equation of plane jennee waamnaa jechaadha isa kana. San booda if we let n equal to a comma b comma c jechaadha. Inni a comma b comma c yoo kan ta'u taate inni kun ai plus bj plus c jechuu dandeenya. Maaliif inni kun i bakka bu'aa, inni kun j dha, inni kun maal bakka bu'aa? Z bakka bu'aa jechaadha. Kanaafuu a dot a comma b comma c dot n dot waan jennee jirruuf jechaadha asitti. Asitti ammoo akkuma jirutti x minus x not comma y not y minus y not comma z minus z not yoo kan jennu taate isa kana jechaan bakka jalqaba kanatti deebine jechaadha. Asitti yookiin ammoo kanaanis hojjetuu dandeenya jechaadha. Lamaan keessaa ka barbaadne hojjetuu dandeenya jechaadha. Amma asirratti jalqaba irratti wanni isin beekuu qabdan r not inni jennu x not comma y not comma z not dha jechaadha. Inni biraan r inni jennuun ammoo x, y, z dha jechaadha. Kanaaf amma asumatti fakkeenyaaf barbaadan asitti bakka buufachuu dandeettanii yoo barbaadne immoo isa kana keessa galchuu dandeenya jechaadha. Kan jalqaba kana keessa yoo galchine inni maal jennee jira? Inni ammoo a, b, c jennee jira jechaadha. Kanaafuu inni bakka jedhu kana a, b, c jennee bakka buufannaa jechaadha. Dot asitti amma maal jedha? R minus R not jedha. Isaan lamaan kanneen walirraa hir'isu jechaan R minus R not walirraa hir'isu jechaan X not irraa hir'ifna, Y irraa immoo Y not hir'ifna, Z irraa immoo Z not hir'ifna jechaadha. Veektarii haala kamiin akka walirraa hir'isan ilaallee jirra waan ta'eef kanaaf X minus X not comma Y minus Y not comma Z minus Z not jennee haala kanaan kaa'annaa jechaadha. Sanboota inni kun equal to 0 jennee jirra waan ta'eef equal to 0 jennaan jechaadha. Kanaaf amma asitti een kun kam wajjin baay'ata? Kanneen lamaanuu ni baay'isa jechaadha. B'nis kanneen lamaan ni baay'isa, C'nis kanneen lamaan ni baay'isa jechaadha. Kanaafuu a times x akkasuma a times minus x. Kanaaf a times x in ax ta'a. A times minus x nootiin minus ax noot plus jennaan amma b'tti yeroo ta'u jechaadha. B'nis akkasuma y wajjin akkasuma y nootii wajjin. Kanaaf by minus by nooti ta'a jecha yeroo waliin baay'isu. Amma immoo plus jennee c ta'a jechaadha. C'nis haaluma saniin z fi z nooti wajjin baay'ifna jechaadha. Kanaaf c times z cz minus c times z noot cz noot equal to 0 jennee jirra jechaadha. Kanaaf amma maal goona? Warra x y jedhan kanneen bakka tokkotti sassaabnaa jechaadha. Kana bakka tokkotti fidanna ax by
C Z isa jedhu kanneen akkasuma minus x not y not z not warra qaban kanniinis gara tokko fidannaa jechaadha. Kanachaan ax asitti fakkeenyaaf ax yoo fudhanne asittis b plus waan ta'eef jechaadha by jennaani akkasuma plus c z jennaa jechaadha. Sanbood isa kanaa fudhannu minus ax not negatiiv amma hin qayyarru asitti jijjiiruu jechaadha. Maaliif mallattoo wal qixaatiin yookiin ammoo mallattoo irra guddaa irra xiqqaa waan jedhamu kanniin ala yoo garas tare kallattii tokko gara kallattii biraatti yoo tare qofaa jechaadha kan saayinii ta'ee jiru. Asumatti bakka wal jijjiiruu ta'e akkuma jirutti barreessaa jechaadha. Sanbood minus by not minus cz not equal to 0 jennaani jechaadha. Sanbood isaan kanneen akkuma jirutti barreessinaa ax plus by plus cz minus jennee d jennaani jechaadha. Yookiin ammoo plus d jennaan. Plus d equal to 0. Amma yoo haala kanaan barreessine d'n kun maal bakka bu'uudhaaf deema? D equal to minus of ax not comma jechuun yookiin ammoo plus by not plus cz not bakka bu'aa jechaadha inni kun. Kanaaf akkuma argitan negatiif alatti fudhadheeti inni kun yoo dubbaddan keessa baay'isuu dandeettanii minus ax not jechuu dandeettanii minus by not minus cz not bakka bu'uu danda'a jechaadha. Inni kun inni d jennuun kun. Kanaafuu haala kanaan inni kun equationii isa plane ittiin barbaadnudha jechaadha. Kanaaf equationii plane ittiin barbaadnu ax plus by plus cz equal plus d equal to 0 jennaan jechaadha. D'n ammoo kamiin wal qixa jennaan isa kanaan wal qixa jennee haala kanaan ibsinaa jechaadha. Akkuma asitti argitan ax plus by plus cz plus d equal to 0 equation tanaa jechaadha. Equation nuti fayyadamnu where d equal to minus alatti fudhattanii jechaadha haala kanaan yookiin ammoo d equal to minus ax not plus minus by not minus cz not jettanii haala kanaanis ka'uu dandeettanii jechaadha. Kanaaf bifa kanaan ibsinaa jechaadha. Amma d'n kun konstaantiidha yeroo baay'ee konstaantii dhufa waan ta'eef haala saniin jechaadha. Inni kun general or standard form of equation of plane jedhama jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf example hojjannee xumurraa jechaadha. Paartii kana xumurraa jechaadha. Kanaafuu isa lammaffaa kana kan nuti hojjannu tokkoffaa isa kana equation of line dha waan ta'eef yeroo darbe hojjannee jirra. Amma immoo kan nuti hojjannu isa kana hojjannaa jechaadha. Kanaaf amma point maal jedha? Find the equation of the plane through the points P naught, P1 and P2. Isaan kan itti nuuf kenname jechaadha. Amma asitti inni kun waan asitti beekuu qabdantu jira waan ta'eef isa kan isinitti hime inni kun equationii kanaan gara equationii kanaatti deebisuudhaaf qabna jechaadha. Jalqaba irratti gara equationii kanaatti deebisuudhaaf wanta nu beekuu qabnutu jira jechaadha. Kanaaf pointiiwwan sadiitu nuuf kenname jechaadha. Inni jalqaba P naught. P naughtiin nuuf kenname jira. P naught equal to 1, 1, 1. P1 nuuf kenname jira akkasuma P2 nuuf kenname jira jechaadha. P1 2, 2, 0 2, 2, 0 and P2 ammoo 4, minus 4, minus 6, 2 isa kanatti nuuf kenname jechaadha. Amma isaan sadan kunniinuu eessarra jiranii? Pileenii irra jiran. Pileenii wayii irra jiranii jechaadha. Fakkeenyaaf P naughtiin as yoo ta'e, P1 as yoo ta'e, akkasuma P2 isa kana yoo kan ta'u taate inni kun P naught, P1, P2 jennee jirra jechaadha. Kanaaf amma noormaaliin qabnu noormaal veektarii tana barbaaduu qabna jechaadha jalqaba irratti. Noormaal veektarii tana barbaaduudhaaf maal gootan seetan pointiiwwan kanneen keessaa fakkeenyaaf P naughtiin as ni jira. P naught, P1 cross P naught, P2 isa kanaan inni argatu dandeettan jechaadha. Inni tan argatu dandeettan. Maaliif inni kun jalqaba irratti inni kun haala kanaan yoo kan kaafnu taate lamaan kun akkuma argitan maalirra jira? Pileenii kanarra jira jechaadha. Cross product irratti garuu maal jennee jira? Cross product irratti fakkeenyaaf veektariiwwan pileenii irra jiran lama yoo kan waliin baay'ifnu taate
baay'inni nuti arganu A cross B nuti arganu sun perpendicular ta'a jennee jirra jechuudha. Yoo adattan lamaan isaaniitiifuu perpendicularidha jechuudha. Kanaafuu inni akkuma argitan asitti perpendicularidha waan ta'eef inni haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Yoo barbaaddan immoo P1 irraa ka'uu dandeettan. P1 P0 cross P1 P2 jettanii haala kanaanis argatu dandeettan jechuudha. Isa jalqabaa kanaa fayyadamnu sa'aatii qusatuudhaaf. Kanaaf ammoo P0 P1 inni jennuun amma inni walirraa hir'isuudha jechuudha. Inni kun karaa biraatiin maal jechuudha? P1 minus P0 jechuudha. Kanaafuu P1 irraa P0 haa hir'isu. 2 minus 1 2 kanarraa 1 kan yoo hir'isnu maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. 2 irraa 1 yoo hir'isnu ammas 1 ta'a jechuudha. 0 minus 1 minus 1. Isa kana jechuudha. Inni jalqabaa kan nuti arganne isa kan arganne jedha jechuudha. Ammas P2 irraa maal hir'ifna? P2 minus P0. Isa kanarraa kan hir'ifne jechuudha. Bifa kanaa yeroo argitan yeroo kamiyyuu A B jedhee yoo haala kana isiif kenne B minus A jechuudha. Inni kun karaa biraati. Kanaaf isa kanarraa immoo isa kana hir'isu. Kanaaf 4 minus 1 maal ta'a? 3 minus 6 minus 1 minus 7 2 minus 1 1 isa kana jechuudha. Kanaafuu lamaan kanneen amma kan nuti cross goonu jechuudha. Cross product nuti hojjennu isaan lamaan kanneeniif jechuudha. Kanaaf I J K jennee haala kanaan ni kaa'anna jalqaba irratti. Isa jalqaba kana haa galfannu 1 1 minus 1 isa lammaffaa kanas akkasuma 3 minus 7 1. Kanaaf maal goona? Plus minus pilaasiidha jechuudha yeroo kamiyyuu. Kanaaf cross product akkamitti akka hojjetan asiin dura isiniif hojjedhee jira waan ta'eef maal goona? Isa jalqabaa kana asirraa kaana jechuudha. Lamaan kanneen yoo balleessine kan nuuf ofu isaan kanneen jechuudha. Kanaaf 1 times 1 1 minus 7 minus jennee minus 7 times minus 1 7. Inni kun iidha jechuudha. Sanbooda plus jennee amma immoo j bira dhufna jechuudha. Isa kanaa fi kana balleessina jechuudha ammas. Isa kana jechuudha akkuma jirutti. Ammas kanneen yeroo balleessinu kan nuuf hafe kanneen 1 times 1 1 minus jennee 3 times minus 1 3 times 1 minus 1 minus jennee isa kanneen lama waliin baay'ifna jechuudha. Kanaafuu 3 times 1 3 ta'a jechuudha. J'n ammoo minus j goonee kaa'annaa jechuudha. Asitti maaltu jira? Minus waan jirtuuf minus j jennaa jechuudha. Plus jennee amma immoo isitti aanutti arra. Isa kana keessaa balleessine isa kanas balleessina jechuudha. Kanaaf 1 times minus 1 minus 7 minus 7 minus jennee 3 times 1 3 time inni kun ammoo k dha jechuudha. Kanaaf asitti isa kan walirraa dhiftan minus 6 ta'a jechuudha. I isa kan walirraa dhiftan ammoo maal ta'a? Minus 2 ta'a. Minus 2 times asitti minus 1 jirtuuf 2 ta'a jechuudha. Kanaaf 2j isa kan walitti dabaltan maal ta'a? Minus 10 k. Kanaaf inni kun A cross B yookiin ammoo A cross B sun ta'in lamaan kanneen cross yeroo hin goone P0 P1 fi P0 P2 jecha cross yeroo hin goonu isa arganuudha jecha. Kanaafuu inni kun n ta'a. Asitti waan doongorri hin jiraatin isa tana cheekaa goonu yeroo takka. Okay, n nuti argina asitti minus 6. Okay, asitti doongorri jira jechaadha. Minus 4 dhufuu qaba. Asitti minus 10. Yeroo tokko asitti deebinaa ilaallume. Kana irratti jechaadha. Kana balleessinee jirra. Kana yeroo balleessinu 1 times 1 1idha. Minus 3 minus 1 maal ta'a? Minus 3 ta'a. Asitti minus 3 goona jechaadha. Okay. Kanaaf plus ta'a jechaadha. Akkuma argitan asitti kun 1 minus 3 ta'uu qaba. 1 minus 3 ta'uu qaba jechaadha. 1 minus 3 dha. Kanaafuu plus ta'a jechaadha. Inni kun plus dha. Kanaafuu inni kun plus 4 minus j dha jechaadha. Minus sana yeroo baay'isnu amma inni kun minus ta'a jechaadha. Kanaafuu minus 4 j ta'a jechaadha. Kanaafuu inni argannee jirra jechaadha. Kanaafuu inni equal to minus 6, minus 4,
koomaa maayinus 10 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Isa kan arganne jirra. Inni biraa immoo kan nuti qabnu maayini piinootii qabnaa jechaadha. Piinootii ni qabnaa. Piinoot equal to 1,1,1 dha jechaadha. Kanaaf amma formulaa barreessinu. Formulaa nuti barreessine maal jenni? N dot P not P haala kanaan barreessine jechaadha. P not P. Isa kan ammoo karaa biraatti yoo barreessinu N'n A, B, C jennee jirra jechaadha. Dot sanboodhi isa kan ammoo X minus X not Y minus Y not Z minus Z not dha jechaadha. Z minus Z not dha. Kanaafuu amma asitti maal goona? A isa kanaan baay'ifna jennee waan ta'eef A into X minus X not plus B into Y minus Y not plus C into Z minus Z not goona jechaadha. Bifa kanaan hojjenna jechaadha. Kanaafuu asitti amma A ni qabna. N meeqa? Minus 6. Minus 6 into X minus X not meeqa? 1. 1 goona jechaadha. Kanaaf plus inni biraa immoo B nammoo minus 4 dha. Kanaaf minus 4 into Y minus 1. Inni biraa immoo plus asitti immoo C meeqa? Minus 10 dha. Minus 10 into Z minus 1 goona jechaadha. Kanaaf isa kana keessa yoo baay'ifnu amma minus 6 plus 6 minus 6x plus 6. Inni kunis keessa yeroo baay'atu minus 4 times y minus 4y plus 4 times minus 4 times minus 1 4 ta'a jechaadha. Ammas minus 10 times z minus 10z minus 10 times minus 1 plus 10 isa kana ta'a jechaadha. San booda inni kun minus 6x minus 4y minus 10z jennee haala kanaan barreeffannu isa kan jechaadha bakka tokko fidanne. San booda kunis saantii kanniinis bakka tokko fidanna jechaadha. 6 eda'uu 4 10 ta'a, eda'uu 10 20 ta'a jechaadha plus 20 jennee haala kanaan hojjenna jechaadha. Kanaaf amma inni kun maal goona? 20 kana garaan fidaa barbaadda. Isa kana garaan fiduu dandeettan jechaadha barbaadde yookiin ammoo asumatti equal to 0 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf bakka yoo wal jalii jijjiiramne kun minus 6x minus 4y minus 10z plus 20 equal to 0 ta'a jechaadha. Hundi isaatu lamaaf haa jiru. Lamaaf yoo hiramne kun over 2 over 2 over 2 over 2 over 2 yoo goone inni kun maal ta'a? Minus 3x minus 2y minus 5z plus 10 equal to 0 ta'a jechaadha. Equal to 0 ta'a. Kanaaf equation of laayiniin keenya isa kana fakkaata jechaadha. Isa kana fakkaata. Tokkoffaa kanaan barreessuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo isa kana guutuu isaa akkuma jiru negatiivaan baay'isuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin kaa'uu yoo barbaanne negatiiva yoo baay'isnu negatiiva baay'isuu negatiiva poozitiiva kanaafuu 3x. Negatiiva baay'isuu negatiiva poozitiiva kanaafuu 2y. Negatiiva baay'isuu negatiiva poozitiiva kanaafuu 5z plus jechaadha. Negatiiva baay'isuu poozitiiva negatiiva minus 10 ta'a jechaadha. Equal to negatiiva baay'isuu 0 0 dha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Lamaan keessa akka barbaadaniin kaa'uu dandeettan lamaan isaaniitu tokkuma waan ta'aniif jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan nuti equation of plane haala kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha. Kanaaf akkuma asitti argitan 3x plus 2y plus 5z minus 10 equal to 0 isa jedhu kana ta'a jechaadha. Deebiin keenya isa kana ta'a jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin ammoo diitarminantii fayyadamtanii haala kanaan diitarminantiidhaan hojjetuu dandeettan jechaadha. Isa kana fakkeenyaaf bifa diitarminantiitiin yoo hojjettan argachuu dandeettan jechaadha. Plus minus plus jettanii yaalsaniin ni kaa'attanii san booda immoo paartii lamaan kanneen keessaa balleessanii kana baay'isuuf kana jettanii
isii as jirtan wajjin baay'isuudhaan haala diitirmentii ittiin hojjennuun hojjettanii jechaadha. Baay'ee salphaadha. Isa kanas ni hojjettan jechaadha. Kanaaf viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.